baasne kilaboonni naannoo Oromiyaa keessa jiran hedduun isaanii fakkeenyaaf kan akka Jimmaa fa'aa sadarkaa gaditti waliin sabbatan faati. Inni kun maalirraati maddee rakkoon isaa maalidha? Kuni rakkoo federeeshinii naannoo miti. Federeeshiniin naannoo Oromiyaan doon kubbaa miilaa Oromiyaa federeeshinoota biyya keenya keessa jiran hunda isaaniirraa fakkeenya ta'uu kan danda'udha. Sadarkaa gadiitti dorgommii baay'ee geggeessa. Liigii Oromiyaa qaba, liigii mo'attootaa qaba. Kilaboonni achi keessatti dorgoman dhiiraanis ta'e durbaan baay'eedha. Fakkeenyaaf amma kanatti amanuu hin dandeenye Dambidolloo fa'a irraa dhufanii, Muggii fa'a irraa dhufanii Zawaa irratti dorgommii hirmaachaa turan. Kun sochii federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa taasisanidha. Kanaaf galateeffamuu qaba gama kanaan. Fakkeenyaaf iddoon amma naannoleen amma sii waame kan ajju wal qabatee rakkoo nageenyaa jiru beekamaadha. Kun kan inni argisiisu kubbaan miilaa hammam humna akka inni qabudha. Hammam akka inni nama uummata keenya keessa galee jirudha. Kanaaf kanatti fayyadamtee nagaallee akka bu'u hojii cimaa hojjechuun hin danda'ama. Kanaaf federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa fi koomishiniin ispoortii Oromiyaa hojii isaan gama kanaan hojjechaa turan jiranis baay'ee kan nama gammachiisudha. Fakkeenyaaf kilaboota 5 mo'attoota biyyoolessaa irratti kilaboota irratti hirmaatan keessatti kilabii 4 gara liigii tokkoffaa federeeshiniin kubbaa miilaa dorgomsiisutti dabarsuu danda'aniiru. So akka federeeshiniitti hubannoon jiru tokko maa inni federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaas haa ta'u federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa gadi bu'ee kilabiin bulchu. Leenjii ogummaa kan murteessitootaa kan leenjistootaa kenna. Dorgommii hirmaatan godha. Kanarraa kan hafe qaamni kilabii dhaabbate tokko eeyyama fudhata bilisa kamirraayyuu. Kanaaf kilabii sana of danda'ee bulchuun barbaachisaadha. Rakkoo kilaboota ammatti kaastee kun rakkoo hooggansaati. Hooggansi xiyyeeffannootti kennuu danda'u qaba. Kubbaan miilaa akkuma beektu dorgommii piriimiyer liigii dheengadda fulbaana 20 irratti jalqabame ati qophee ijoollee kilabii sana baatanii gara fuulduraatti deemsuu danda'an kanatti leenjisaa jiran taate gara kilabii keetiitti fiddee ijaaruu qabdu yoom? Achirraati. Karoora gaarii baaftee hojiitti utuu hin galiin karoora gaarii ati baaftu parsantii 50 hojichaa akkuma fixetti yaadameedha miti kan inni ilaalamu. Kanaaf yeroo namni kaan taphattoota jijjiirraa fixee shaakala jalqabutti ati taphattoota jijjiiruudhaaf olii gadi fiigda yoo ta'e hin ta'u. Achuma irratti jechuudha qofaatiin kan. Kanaaf akkuma qubni harka keenya akkuma wal caalu dandeettiin taphattoota. Taphattoota morkataa ta'uu danda'an kilabicha baatanii deemuu danda'an mallatteessuun barbaachisaadha. Mallatteessuu qofatu hin ta'in mallatteessiiftees immoo miindaa jaraa kaffaluun dirqama keeti. Walii galteetta maqaa ta'e. Ji'a 6 ji'a 7 miindaan kaffaliniif taphataan sun maatii qaba. Jireenya qaba. Ijoollee godhatee ijoollee barsiisuu qaba maqaa taphataa ta'eef callu. Nuti miindaan keenya ji'a tokko nu jalaa turraa nama maal akka ta'uu dandeenyu hundi keenya beekuun barbaachisaadha. Kanaaf ijoolleen sun ji'a 7 ji'a 6 miindaan kaffaliniif ijoollee sanarraatii qabxii eeguun
garamummaa moo'inatti fakkaata. Kilaboonni keessumaa kilaboonni naannoo Oromiyaa keessa jiran irra jireessaanii akkuma isin kaastan maallaqas kan argatan gama mootummaarraati. Rakkoon akkanaa kun yeroo mudatutti ammoo fakkeenyaaf kilaboonni sunniin erga kollaapsii ta'anii yookiin immoo erga gadi bu'aniitii booda achi keessa dandamatanii bahuu irratti illee rakkoo keessa akka jiranidha. Adaamaan fakkeenyaaf chaalenjii guddaa keessa darbaa akka ture kan yaadannamudha. Yeroo garaagaraatti qormaata baay'ee qoramaa ture jechuudha. Haa ta'uutii malee amma kilaboonni naannoo Oromiyaa keessa jiran akka silaa akka coverage yookiin immoo naannoo jirutti taphattoota baay'ees mallatteessuudhaaf humnas wantoota garaagaraa argachuudhaaf hooggansi cimaan jiraachuu akka qabudha kan kaasaa jirtan. Hooggansa kana kan sirreessu eenyudha erga kanarra ga'ee hooggansa kana hoogganee gara sirriitti fiduudhaaf kilaboonni kunniin akka sadarkaa hin taane keessatti hin kufne baraaruu fi hooggansa kana hoo kan bulchu eenyu. Qaamni mootummaa sadarkaan ijaaramee jira. Fakkeenyaaf ispoortiin magaala tokko kan inni olaantummaadhaan boordiin walitti qaban kantiibaa magaala sanaati. Kantiibaan magaala sanaa hojiin yeroo harkatti kufu akkuma hojii biraan qoratamu sadarkaa naannootti qoratamaa deemuun barbaachisaadha. Sanarratti immoo kan humna qabu federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaa gama teeknikaan yoo gargaare malee qaama mootummaati. Kanaaf qaama bulchiisa mootummaati. Hordoffiin godhamaa ture baay'ee gaarii ture deeggarsi godhamaafii ture. Fakkeenyaaf Faasiliin fudhadhu. Faasil bulchiisa magaalaa Gondariin bula. Adaamaan bulchiisa magaalaa Gondariin bula. Maa inni as waan muuxannoo gaarii. Direedawaan bulchiisa magaalaatiin bula. Kilaboota kaan biratti waa'ee rakkoo miindaa hin dhageessu. Kilaboota naannoo keenyaa biratti garuu sadarkaa guddaadhaan ol ka'a. Hosaanaa of course Hosaanaanis bulchiisa magaalaatiin bula darbee hin ka'a rakkoon kun. Walaayittaa jechaan dhaqee kilabii Gibxii alaalii kan mo'atee dhufe bulchiisa magaalaatiin qaama mootummaatiin kan buludha. Itti aanaa godina sanaatti walitti qabaan boordii isaanii. Arbaa Minci kantiibaa magaalaatti boordii walitti qabaan isaanii. Kanaaf maayini jedhanii of gara of keessaa of sakattaan ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa irraan dhufe. Tuusaa eessachuu jiru attamitti kilabiin naannoo keenyaa gadi bu'ettee yaadda yoo ta'e hin ta'u. Fairlii hojjenna nuti walqixxummaadhaan nuti diriirsinee ogeessa ramanneeti kan hojjennu. Haa ta'uti garuu deeggarsa teeknikaa gama barbaachiseen gochuudhaaf immoo qopheedhaan. Kanaaf yeroo wajjiniin taayim baawundi hojiin gama ispoortiidhaan hojjetamu. Erga darbee duukaa fi iddaa yoo ta'e hin ta'u. Ituun darbin daftee qophaa'u sirra jira. Fakkeenyaaf baajatatti kilabii tokkoof ramaddu ji'a adoolessaa keessa baajata ramaduun itti sirra jiru jijjiirraa taphataa xumuruun itti sirra jiru ji'a fulbaanaa keessa baajata gadhiiftaaf yoo ta'e maalitti goota qarshii sana already gabaarra kan jiru taphataan dhumeera. Gabaarrattis qofa xiyyeeffachuun ijoollee guddisanii irratti hojjechuun immoo barbaachisaadha. Ijoollee garee baa keessaatii ol guddiftee taanaan waggaa afuritti fayyadamuu dandeessa. Seerisii ayyama. Kanaaf baasii ba'ullee minimaayiz gochaa deemtaa jechuudha. Mucaa sana guddisuudhaaf immoo qarshii ati baaftu baay'ee gadi bu'aadha. Keessumaa yoo amma kilaboota kanneen keessa warroonni seenan fakkeenyaaf maqaa isaanii kaasuu baadhu malee warroonni kilaboota amma naannoo Oromiyaa keessa seenanii kanneen waa'ee ispoortii hin beekne akka ta'e yeroo kaasantu jira. Fakkeenyaaf gabaa taphattoonni gabaa irra jiranii kanneen muuxannoo qaban kanneen ga'umsa qaban akkasumas immoo kan jalaa ol guddisuu wajjin wal qabatee iyyuu namootuma ispoortii hin beeknetu yeroo ispoortii hoogganu kilaboonni kunniin akka kufaatiidhaaf saaxilaman taasisa. Kan jedhamus ni jira. Tokko waan guddaan isa kana akkuma kaastee dhaga'anis haa ta'uti garuu amma kana baay'ee ol ka'ee waan hin beekna kilaboota kana naannoo sana kan jiran ogeessonni jiru.
haa ta'uti garuu ogeessonni kun hammam aangawoodha. Rakkoo guddaan tokko achi sila sitti meera waa'ee eeyyama kenniinsa kilabootaa wajjin wal qabate fakkeenyaaf hojii gaggeessaan kilabii tokko naannoo keenya keessatti hojii hojjetamuu qabu pilaan godhee hojjetee baajetaaf dhaqee balbala hojii gaggeessaa mana qopheessaa dhaabbata. Baajeta naa mallatteessee jedhe. Ofii baajeta mallatteessee hin hojjetu taanaan hojichi amma kana jalaa darbaa deema. Kanaaf gurmaa'insi kilabootaa bu'uurarraati dogoggora qaba. Naannoo keenya keessa qofa miti biyya keenya keessatti. Kanaaf Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa sana dirqisiifnee karaa qabsiisuudhaaf kilab laayisensiing daayirektera qaxarreerra. Biyya Kaayirootti biyya Gibxitti erginee leenjisnee dhufeera amma. Guyyaa 14 dura deebi'ee dhufeera. Kilaboota kana waamnee leenjifne attamitti gurmaa'uu akka qaban. يا حبيبي حبيبي كجتو حبيبي قمصي